maaliif murtee kana murteessite kan jedhu kaa gaafiiwwan kunneen kaleessaa kaasee sammuu dhaloota qubee keessatti deddeebi'aa jira. Dargaggee Booniin ishee boruuf abdii guddaa qabdu har'a nu bira hin jirtu. Garuu du'a ishee duuba maaltu jira? Icciitii nuti barachuu qabnu maali? Guyyaa har'aa kaa gadda keenya ibsachaa waa'ee dhiphina sammuu dubartoota keenya keessatti dhukatee jiru bal'inaan kan sakattaanu ta'a. Hamma xumuraatti nu waliin tura. Boonii dhabuun kaa gadda dhuunfaa qofa miti. Akka dhalootatti akka obbolootatti hunduma keenya kan naasisedha. Guyyaa har'aa kaa maatii fi firoottan isheef jabina hawaa garuu maaliif jennee gaafachuu qabna. Miidiyaan hawaasaa kaa yeroo baay'ee wanta bareedu qofa nu agarsiisa. Kofla bareedaa, uffata diizaayinii fi jireenya gammachuu qofa. Garuu kofla sana duuba gadda dhukatee dhiphina sammuu dabalatee rakkoolee hedduutu jiraachuu danda'a. Dhiphinni sammuu meeshaa waraanaa sagalee maleessuuta nama ajjeesudha. Namni tokko koflaa ooluun isaa kaa keessi isaa nagaadha jechuu miti. Dubartoonni keenya hedduun kaa dhiibbaa hawaasaa, dhiibbaa jaalalaa fi dhiibbaa diinagdee jala jiru. Boonii irratti kaa maaltu akka mudatee dhugaa isaa maatii fi qaama dhimmi ilaallatuuf haadhiisnu malee nuuf garuu barumsa guddaadha. Egaa lubbuun boonii darbiteetti miti, kan darbe darbeera, kan darbe hin darbatanii jedhamu miti. Kan dhufuuf garuu waa'ee bineensa guyyaa lubbuu dargaggoota keenyaa yeroo yerootti nyaachaa jiru waa'ee dhiphinaa irratti waliin taanetu mari'achuu qabnaa jechuudha. Egaa obboleewwan keenya kiyyoo dhiphinaa keessa jiranii fi akkamittiin kiyyoo dhiphinaa kana keessaa ba'uu qabna yookiin immoo furmaanni isaa maalii kan jedhu sirriitti ilaalaa jechuudha. Egaa obboloota koo furmaanni jalqabaa inni guddaan kiyyoo dhiphinaa keessaa baanuun kaa dubbachuudha. Baay'een keenya kaa yoon dubbadhee namni beekee na nuufu na tuffatu yookiin immoo akka nama laafatti na ilaalu jennee yaadna. Kuni garuu dogongora guddaadha. Dubbachuun kee mallattoo gootummaati. Na dhukkubaa jira na gargaaraa jechuun lubbuu ofii baraaruudha. Namni na dhaga'u hin jiru jettee ni yaadini. Obboloota kee, haadha kee, hiriyaa kee itti dhiyaatuu fi ati itti amantutti waliin haasa'ee rakkina kee itti himadhu. Sanaan ala garuu dubbiin keessatti dhoowwame sun akka bofaasi nyaachuu danda'a. Yoo baaste garuu ni fayyitaa jechuudha. Dubbachuun walakkaa furmaatatti. Rakkoon kee yoo dubbatte malee hin hiikamu. Furmaanni lammaffaan nuti hubachuu qabnu kaa gargaarsa ogeessa fayyaa gaafachuudha. Dhiphinni hamaan kaa akkuma dhibee asmii fi dhibee sukkaaraa yaala ogeessaa barbaada. Yeroo tokko kaa rakkoo keenya maatii fi hiriyootatti himachuu qofaan hiikamuu danda'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf ogeessa sammuu bira deemuudhaan ogeessi kun icciitii eeguun rakkoo kee keessaa akkamittiin akka baatu teeknikii adda addaa si barsiisuu danda'a jechuudha. Sammuun keenya akkuma onnee keenya akkuma kalee keenya ni dhukkubsata. Hawaasa keenya keessatti kaa dhukkubni qaamaa yoo namatti dhaga'amu gara hospitaalatti deemuun baramaadha. Garuu dhiphinni sammuu yoo namatti dhaga'amu gara ogeessa sammuu deemuun akka waan maraatummaatti ilaalama. Kuni jijjiiramuu qaba. Maraatummaa jechuun osoo furmaanni jiru of ajjeesuun lubbuu ofii balleessuu malee ogeessa bira deemanii gorsas ta'ee qorichaa fudhatanii fayyuu miti jechuudha. Obboleewwan koo yoo dhiphinni kee humna keetii ol ta'e, yoo hirriibni si didee, yoo kofli sirraa badee ogeessa fayyaa sammuu dubbisuun waan qaanii miti. Murtee lubbuu baraaruuti malee. Of jaaladhu, sammuu keetiif dhimmi. Furmaanni sadaffaan nuti jireenya keenya keessatti qabaachuu qabnu kaa waliif dirmannee wal ijaaruudha. Yeroo baay'ee nuti wal morkii fi wal hamachuu irratti yeroo keenya qubna. Kanaaf egaa hawaasa keenya keessatti dubartoonni baay'een rakkoo dhuunfaa isaanii of keessatti nyaatanii akka gubatan kan taasisuuf jechuudha. Akka sosootoo hubatee kaa namni ijaarsa hawaasummaa gaarii qabu dhiphina sammuu dandamachuu fi humna guddaa qaba jechuudha. Sababni isaas obbolummaan dubartootaa humna guddaadha waan ta'eef. Kanaaf hiriyaan kee yeroo dhiphachuu maaliif akkas taata jettee itti eegamu osoo hin taane harka ishee qabuun anis waliin jira jedheeni. Hiriyaa jechuun ishee yeroo gammachuu qofa nama waliin nyaatee dhuguu suuraa nama waliin ka'uu qofa osoo hin taane ishee yeroo ati dhiphachuu miira kee barteessu dubbistuudha waan ta'eef. Yoo hiriyaan kee amala ishee duraanii jijjiirte, yoo callisuu baay'iste, yoo koflee ishee dhabame callisneetu nagaadha jennee bira darbuu hin qabnu jechuudha. Maal taata jennee gadi buunee gaafachuun lubbuu baraaruu danda'a waan ta'eef. Maal waliif haa dirmannu? Wal ijaaruun keenya hamilee keenya ni ijaara. Tokkummaan keenya immoo dhiphina nu keessatti dhoowwu deebisee supha waan ta'eef. Keessattuu kaa dubartoonni wal faana dhaabbachuu qabna. Wal morkii fi wal hamachuu keessaa baanee miira wal jabeessuu ijaarrachuu qabna. Bakka dubartoonni itti wal gargaaranitti kaa dhiphinni bakka hin argatu waan ta'eef.
ati qofaa kee miti ansi waliinan jira jechuun egaa humna guddaa nama abdii kutateef kennuudha. Mana keessatti wal dhaggeeffachuu, maatiin keessattuu obboloonni dubartootaa kan wal dhaggeeffachuu fi yeroo waliif qabaachuun barbaachisaadha. Iccitiin keenya hamma lubbuu nama baasutti dhokachuu hin qabu waan ta'eef. Furmaanni afraffaa fi inni xumuraa jireenya dhuunfaa keenya keessatti utubaanuuf ta'uuf of jaalachuu, kaayyoo jireenyaa fi amantaadha. Dhiphinni sammuu yeroo baay'ee kan dhufu yommuu namni tokko ani gatii hin qabu jedhee amanuudha. Furmaanni kun ilaalcha ofiif qabnu jijjiiruu irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf of gadi qabuu dhiisi. Jireenyi kee qabeenya ati qabduun, uffata ati uffachuun yookiin immoo baay'ina laayikii ati miidiyaa hawaasaa irratti argattuun hin safaramu. Ati uumama addaa fi gatii guddaa qabduudha. Dogongora kanaan dura hojjetteef ofitti dheekamuu dhiistee of fayyisuu irratti hojjedhu. Akkasumas immoo amantaa qabaadhu. Namni amantaa qabu yeroo dhiphatu humna isaa ol ta'e tokkotti garmalee abdachuu danda'a. Kadhannaan yookiin immoo xiinxalli sammuu dhiphina keessa jiru tasgabbeessuuf humna guddaa qaba. Waaqayyo yookiin immoo Rabbiin na waliin jira jedhanii amanuun abdii kutannaa hambisa. Dabalataan jireenya kee keessatti kaayyoo qabaadhu. Bakka kaayyoon jiru abdii kutannaan bakka hin qabu waan ta'eef. Wantoota xixinnoo si gammachiisan, namoota gargaaruu yookiin immoo hojiiwwan dandeettii kee itti agarsiistu irratti xiyyeeffachuudhaan sammuun keenya yaadota akkasiirraa akka fagaatan taasisuu danda'a jechuudha. Akka yaada dhuunfaa kootti ani waan tokko isin jechuun barbaada. Addunyaan kun yeroo tokko sitti ulfaatti. Namni hundi sitti garagaruu danda'a. Tarii jaalalleen kee si gantee yookiin immoo si ganuu danda'a. Tarii hojiin kee si harkaa badeera ta'a. Garuu yaadadhu. Ati jireenya kee keessatti nama hunda caalaa barbaachisoodha. Ofii hin tuffatini. Uumama keessatti wanti gatii hin qabne hin uumamne. Atis gatii guddaa qabda. Yommuu dukkanni sitti hammaatu gara humna ishee hunda dandeessutti gara Waaqayyoo yookiin immoo Rabbii keetii iyyadhu. Kadhannaan sammuu kee ni boqochiisa waan ta'eef. Of ajjeesuun rakkoo har'a jiru jalaa bahuu osoo hin taane carraa boru argattu hunda ofirraa cufuudha. Boruu kee keessa gammachuu, maatiif milkii guddaatu jira. Carraa sana of hin dhabsiisina. Obsi kaayyoo keetti deebi'i, of jaaladhu. Ati hiriyaa keetiif, maatii keetiif, biyya keetiif baay'ee barbaachisoodha. Hordoftoota koo har'aa dhimma baay'ee garaa nama nyaatu gaddaboonii irraa kaanee furmaata dhiphina sammuu irratti haasofneera. Sagantaa keenya guyyaa har'aa kana sheer gochuun dubartoota hedduu biraan ga'a. Tarii namni abdii kutatee viidiyoo kana ilaalu tokko yaada isaa jijjiiruu danda'a waan ta'eef. Koomentii irratti yaada keessan nuuf qoodaa, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Hanga sagantaa biraan walitti deemnutti nagaaf jaalalaan tura. Isinin jaaladha.